Yooyaa ammaas yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenya keenya ka waaqaa koromummaadhaa koonni raamaddi sanaa dhaqqabu warra sanii barii fakka multan warra sanii dhiyeellee akka multan. Salaamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Shabar kafuune nooruu aribuu qaribuu anaa dhufu akka shabboota miidiyaa. Ewaa qomateenya nuu bal'is waan dubbannu nuu miidhagsii marii teenya lee nu eebbisi xumura keenya illee waaqni tolchinna. Gamna nu haa godhu gamna dhugaa fi harku beeku walii akeeku waan walii akeeketti illee walii galee alaa gale akkanumatti illee gawwaa mitii gamna shiraaf sharrii cubbuu as deemtu illee dursee firraa harkee beekee walii akeeke waan walii akeeketti illee walii galee alaa gale waaqayyo nu haa taasisuudha. I think oduu gara biyyaa xiqqishoo gabaabduu takka isanii qabnaa san dhiyeessineeti gara sagantaa keenya haaraatti dabarraa. Wanni sadii harkaa wal qabdi. Tokkoffaa filannoon amma biyya keessa deemu qaama irratti hirmaachuu hin dandeenye jira. Gara seeraatii fi gara biraatiin jechuudha. TPLF amma gara seeraa teknikaal taateen ulaagaa guutii ja'aniin guutuu dhabuudhaan boordiin biyyaalessaa filannoodhaa hayyama isaanii guutuu amma haaromsuu didee jira. Teessoo godhadhaadha. Gumii gaayyoo amma hora sabaa gaggeeffadhaa bakka nuti jirrutti hoggansa keessa filadhaadha. Kanan godhuun TPLF paartii lafa duraan lafa jiru malee haaraya miti. Kanaafuu hin tahoodha. Seerri ammoo qaamni tokko egaa shororkeessaa ja'ame achi bahee hoggaa deebi'ee akka haareetti deebi'aadha. Kana alatti illee beetee wanni teknikaal taate akkuma gaa heera bulmaata isaanitti hoggaa lamatti hoggaa sadiitti hoggaa afuritti hoggansa filatan amma hora sabaa gaggeeffatan boordiin biyyaalessaa paartii hunda keessattuu argamu qabdi. Abaawottis kaafaa'os hunda keessattuu kana diduudhaan gaa filannoo irra ala ba'anii jiran. Kunis rakkoof danda'e tokko. Lammaffaa naannoo Tigraay mootummaan amma jirtu tuni filannoo kanarratti amma ji'a tokko waan hin taane keessatti tabaroo isii fixatti yeroon isiirraa dhuma. Mootummaan ammoo waggaa tokkoof dheereessee jira. Sadaffaan gaa waliigaltee Piriitooriyaa jira kan qaamni lachuu raawwii isarratti wal komatu. Taafte gaawaa ji'oopolitiksiidhaati Eertiraatii fi ta Masriidhaatii fi ta Faannoodhaatii turis hoggaa walitti idaane TPLFiin akka hundatti agaburra beetee lolaan na baasaadha amma siyaasaan dippiloomaasiidhaan wanniidhaan itti nan baasu lolaan na baasaadha. So odoo Abiyyi fi Isaayyaas deebi'anii harka waliin fuune ibidda qabsiisuu barbaadde wayyaaneen. So yoo asirraa ibiddi qabatee aga lolli asii deemu Eertiraa fi Itoophiyaan waliigaluu hin danda'an. Gaa tanaa deemu jira. Waliigalatti mootummaa Suudaan hojii haasoonee fi mootummaa Eertiraa hojii haasooneen waliigaltee Piriitooriyaa sanii TPLFiin cabsiteedhaadha. Warri qaama mootummaatii fi warruma mootummaa deeggaran kana ibsaa jiranii. Gaa yoo Piriitooriyaan hin jiraanne gaa carraan gara lolaa deemuudha. Teknikli numa jira. Haa taatu ammoo humni ni jira hidha gaafa hin jirtu. Wayyaaneen silaa gara Finfinneen dhuftu achi teessee waan eeggattuuf isaaniif irra laaftu. San gubbaadhaan beektee waraana mindaan barbaachifne qabdi. Mootummaadhaaf ammoo waraana isii fuutee achi geessitee qallaba achi geessitee loojistikaan waraana isii gargaartee bakka gaasnii fi hin jirre kanatti ati mootummaadhaaf lolli waan anjaa'utti fakkaatu. Ati TPLF illee wanni isiin barbaaddu kanuma naaf fakkaata. Haalli kanarra anjaawaadhaan jiru addunyaan Iraan irra xiyyeeffattee jirti. Mootummaan Gaazaa fixattee jirti. Faanoon itti jirti. Asiis woboonni jirti. Kanaafuu gara filannoo ja'aa jira. Beetee haalli kanarra fooyya'aadha hin jiru jechuudhaan gaa lola hawaa jiranii. Ameerikaa fi gaa warri UKdha, France, Germany biyyoonni alaa adda addaa ammoo wayyaaneedhaan didina kannaa jiranii.
تناس أجر وان براهم أدوم برا جباسان بيتي ميدا مورا ورانا بيوت عربة إيران لول إيران إرتي لقابسيسه إيجي NBC جباسه بودا CNN نيس دبلتان جباسه informationa NBC روياداتو ليسا جراني أكا CNN جباسه تي مورا ورانا خدجة بيا سجل خيستي قوتو مرة قوتو hujir ala ta'e jira deebi'anii ijaaruu dirqama barbaachisaadha so digmee hundaa'u gaa viidiyoodhaan agarsiisanii jiranii warri CNNidha khasaaraan dhaqqabde laaftuudha miti warri senetarootaatiis warra pentaagoniidhaatiin amma Pete qondaala lolaa أما قندالة بيتي اتساب بياتي وني يتشاجرين ميدا لول خوني مورافي ورانا في قبين خيني رجعيسيسه قباسا سرين وخنا دا شلقين أما جرتو تا بليون شانيتي لين قد دا بليناني سني قباسي بليون نشان وانا مسي انن قباسي خناون قوتو يتو بكتي نياتم بكتي بيتي تباشننن شالترا في وانا دادا خنا وني بليون شني ملي وني تبدي لافا مت رادارو تكو 1.1 بليون يتوش رادار الغري مليون بس دي سوغا كبينيا لافا متي تخو يلولا خنا خيست وني بدي امرا كون غدون جرتو موتم ما كم غديتين غباسا أما ترباتهم كيسة تكاتو لولي الدنيا لما فاتو أمريكا كانت إن سنة تخيش مورا ورانا أبو يتوقع عجيبة تاتي يتوقع بنتا بيتي واجرا 1.1 تريليون أما تراتنا أما 1.5 تريليون قافته الدنيا هنا هندر بيزي بس الديتي ولي كبا خساران إيران توني namni biraatu gaabeete sawala kalaman fayyadu dabeete waraana Ameerikaa sibbanachuun wabii namaan taatuun waan hubannaa beete Iraan Arabaafis kannete addunyaadhaafis kannete waan Raashiyaan godhuu hin dandeenye Chaayinaan godhuu hin dandeenye mootummaan takka illee godhuu hin dandeenye waan nama ajaa'ibsiisu Iraan goote jechuudha yeroo ammaa tana keessatti biitii Arabaa hundinuu sawala Ameerikaa waan namaan gootuuni هبنا أدوها الدولة كمساجنية تجي عربوني خلاص جا أنو بتنجتي يدا أمنينيس جافي خاصة جرا أمنينيس بيته مدو ميكا قبنا خدو ميكا جرا كبيني خيني ميكا بده إيجا كبيني خيني بيته خاكرا بدوتاتي أما achitti beete mooraa waraanaa qabaachuun hiikaan isaa maali so maatii waraanaatiif hawaasni yaaddoo keessa seenanii jiranii isaas gaafii haasaa jiranii senatoroonni gaa jeneraalota adda addaa yaamuudhaan qondaala ittisa biyyaa yaamuudhaan teessumarratti hoggaatti iyyan hoggaa kijibsiisan hoggaanni irra dibaa godhee bira kutuu yaalii godhu afaanii qabanii salphisaa jiranii jechuudha. Walubannaayu akkamaletti rakkoon guddoon amma khasaaraa lola Iraan mootummaan Ameerikaadhaa akkam gootee gabaafteedha. Yoo gabaaftee ofiifuu aangoo irratti ni haftiidha. Tanaa isaa kanaan biraa kun. Raashiyaan مركبة غازة في ايدي مخيسيدة دلدلة في أوروبا لفو بحر بالكان قبتي ورا مركبة ورانا تنين مركبة غازة يتيفة دا يتي راشا خونيس قادرانو أوروبا يادو خيسة قلتا دلدلة بيشا دلدلا بيتي هري بدان رفيتي خلاش قوتي مقالا جيستي خا نمني مقالا جلو هري من خلاشن لا يتوي أكم قوتي رابطة أمانتي راني بتتا يتوي
namichi beekte harree midhaan fe'atee amma kuduraa muduraa fe'atee magaalaa dhufe kan abbaan qabeenyaa qotee bulaan ammoo boombii zinnaara mudhii hidhatee zinnaara maratee yoo kilaash isaa kana qabatee adeemu taate abbaa dhiiraa bishingaan meeqa waan jettuun walii gallaayu sogaa daldalaa fi markabni waraanaa tokko waliin deemaa waan waliin arkuu teenyu gaa addunyaan garam deemtii waan jettu gaa yaaddoo keessa nama galchiti jechuun yookoni gabaasaa Raashiyaan gara Raashiyaa arganne. Gara biraa gaa lola boodaan sadii gabaasa kan Yukireeniif kan Raashiyaatti United Arab Emirates keessa tapha lamaan deemaa jiru. Taphni lamaan deemaa jiru tokko OPEC irraa nin baay'attee isin murteessuu fi waldee beeytee biyyoota gaazaa alatti erganidha aleessan. OPEC jechuun waldee biyyoota gaazaa aleessan amma ekspoortii godhan biyyoonni kun walitti dhufanii akka gatiin gaazaa gadi hin buune wal mari'atanii gatiis baasanii biituun tinuu haqamta akka gurguruu qabdii walii galanii akkasitti amata 60f Suudiin itti abbaa taatee waan kana gaggeessuu turte amma gaa wanni keessaa United Arab Emirates keessaa baatee jirti. Rakkinni guddaan dhufe Suudiin lolloggaa dhaabbate gaazaa isiitti deebiti. Amma United Arab Emirates wanni isaanii biyyoota gamtaadhaan walitti dhufte akka afooshaati amma isaan kun. Afooshaa jaamoo torba walitti dhufanii United Arab Emirates maqaa baafatanii so gariin isaanii amma Dubai daldalaan beekamti. Abu Dhabiin petroola qabdi. Ajmaanii fi warri biraatis gaa waan biraa oomishataa jechuudha. Amma Dubai daldalaaf turistiidha. Kanaafuu yaa'iintu amma eenyu irra miitee ugaa inni Dubai irra miitiidha. Bikka bashannanaaf namni dhufu. Mega dubbilaaftuudha jechuudha. Odoo beetee haroo haramaatti bashannanaa deemtu yoo addeellee gubbatti dhufaasa dhageesse haadeera numa deebita. Akkasii miti. Waliyyuu deebi'uu qofaa miti achittuu deebi'uu kan rabbi haa beeku jechuudha. Eega rabbi nagaan nagalcheedha. So loojikni addunyaa gubbaa jiru bikka yaa'een jirtu namni bashannanaaf hin dhaqu jechuudha. Bikka yaa'een jirtu namni bashannanaaf hin dhaqu. Bikka yaa'een jirtu namni beetee daldalaan dhaqu. Bargabaabduudha. Guyyaa magaalaa Watar. Guyyaa magaalaadhaa Wataritti sii deemuu jiru beetee yoo jidduu tanatti beetee shibbirqoorii gubbatti dhukaasa dhageesse irumaa deebite Watar hin dheeyitu jechuudha. So daldalaa fi bashannanni wanni Dubaay qabdu lamaan tanaa fi sadaffaa ammaas namni addunyaarraa maallaqa qabu hundinuu ofirraa achi galee jechuudha. Waan gibirri isaanii hedduu gabbu'aa taateef taaksishinni isaanii waan firii taateef namni achi dhaqee jechuudha. So warri daldalaa dhaqee jira. Warra biyya tanaan nagee qabaa jee maatii buqqifatee achi galee jira. Hammaaluu achi galee jira. Hammaallinis, dureessinis, hadaldaluus, turistiinis nagee jiru irratti gaa achi ta'anii jechuudha. Mataa jirutti sabbata maranii amma imaamata maranii jenne yoo Dubaay nagee qabaatte namni illee keessa taa'uu danda'a itti dhaqa. Nam beetee baatii lama kan nam meeqa hirriba dhabe jechuudha. Nam meeqa galuu dadhabe illee achi dhaqee. Warri galeellee beetee 200 warra kafalee galee jira jechuudha. Ilmaan ijaartii fudhatee fiigaa faranjiin hundinuu galtee jirti. Faranjii sana achi ni deebiti. Deebuu hin dandeessu. Kan deebuu hin dandeenyeef lolo jechuun gaa konseptiin lola akka gaarii nu goluu qaba. Jeerii Adam jaanii Shenfen jaanii damee siyaasaa IRA dha ka Irish wanni inni jiru maali? The absence of war, it doesn't confirm
the lasting peace da lolli hinjiru jechuun dhukaasni hinjiru jechuun nagaa waaraa jira jechuu mitiidha. Walii gallaayoo nagaa waaraa jira jechuu miti. Iraanii fi Ameerikaan qawwee walitti dhawuun isaan hin barbaachiftu. Naannoo san jeequudhaaf. Yoo beetee afaanumaanuu waa walitti darbatanii ta'anii harka wal fuudhanii waliin maramanii George Bush fi Mujtamaa yoo waliin dhungatin addunyaan amantee bikka sanitti waan daddalattu jechuudha. Odoo waliin maramanillee wal dhungatanillee wal ziyaaranillee xiqqoo namni beetee numa qorrifataa jechuudha yemee jarri kun dhugaa isaaniiti because Trump is unpredictable jechuudha. Trump beetee nama ganam harka si fuudhee saafarratti boksiidhaan si dhawu harkuma saniin si dhawu jechuudha. Harkuma si fuudhee saniini sikkannaa jechuudha. Dubagaa nama kanaa kana wajjin akkamitti gaa addunyaan amantee waliigaltee godhachuu dandeessi. Warri immoo tana siyaasaa tana hunda keessa hin jirre warri daawwiidhaaf bashannanaaf Dubaay dhaqu warri daldalaaf achi dhaqe warri hammaalummaaf achi dhaqe warri beetee jireenyaaf maatii fudhatee achi dhaqe Iraanii fi Ameerikaan akka wal godhan kan harkanii jiranii ta'anii jechuudha. Beetee nukuleer afaan wal dhoonaa jira barhammaa haasoo lola Iraan keessa waaqawwee xixiqqoo qofaa miti ilaa haga sadarkaa beetee nukuleerati dachirraan haqawwaa jee wanni Iraaniif darbantuun beekadhu bikki garii United Arab Emirates fi Iraan jidduu bikki garii akka malee walitti dhihoodha jechuudha Adaamaa fi Finfinnee hungeessu. So lola beetee qaallitti gubbaa jiru ati Adaamarraa ni dheeyta Bishooftuu hin dheeytu Finfinnee hin dheeytu jechuudha. So loojikni jiru kanuma United Arab Emirates gaa khasaaraa irra geessisaniif maalleenii si shirgigaachuuf deemu. Wanni biraa beetee wanni beekuu qabnu lolli nuti imma wayyaanee wajjii goone san takkaas mootummaa federaalaa lolli wayyaanee wajjii godhe san takka ammoo lola jarri lamaa wali godhan akkuma kaatagorii akkuma feetanitu waan kana itti aqaaraa akkasanii mijaayetti hoggaa yeroo sanitti hoggaa herregdu jechuudha. Khasaaraa yeroo san geessetti herregdee hoggaa dhiifte san boodas beekadhu khasaaraan itti fufa. Maaliif itti fufa? Daldalli hin jiru. Hospitaalli diigamee jira deebitee ijaaru maarree jinni khasaaraan lolaa ilaa amata 10 keessaan baatu dabalaa deema. Maalleenii keetis dhawamaa deemu jira. Gaafa lola duraa birriin bikkatam jirti. Meeshaan na bareessa yoo kayaa dattan taate. Birriin Itoophiyaadhaa lola Tigraay booda dura meeqarra turte. Arra meeqarra jirti. Ammahu ganaadhaan amana. Ammahu effektiin lolaa ilaa beeydi yoo daftee galgalaa ganama daleeydee addunyaa irratti liqeeffattee taakkoo jalan kaayin wanti gaduma deemti jechuudha. Namni irra jiruun qaalee jettan hin jalqabne jireensi qaaleensi jechuudha. Kuni beeytee maal jennaan gaa. Kuni jala bultiidha jechuudha. Jala bultii amma waazeemaadha. Waazeema jireenya qaaleensaatti irra jirtan malee jireenyi qaaleensi kanaa miti. Ganaas deema jechuudha. Lolli biyya akka malee dhawa. Lolli hoggaa dhawgaa maal dhawgaa inni wanni beeytee lolli jiru. Beeytee keessaa fi alarraa hoggaa nagee hin qabne wanni dura dhawu. Ati qawwee wayyaanii dhawu jirta si fakkaata malee qawwee birriitti dhawu jirta. Birrii kanaf dura keessatti itti dhawu jirta. Gaduma deemti jechuudha birriin. Walubannaayyuu meeqa turte 55 hayya arra meeqa arra 200 seenne torba 200 tinsa arra meeqa sharafamu jira dachaa 3 dachaa 4 barwaan addunyaa gubbaa jirre bar nama keenya rabbi obsa hanneef malee addunyaa tana gubbatti amma biyya Australia fudhatta Canada fudhattan Europa kana fudhattan fluctuation currency dha santiman adeero santiman gaafa santimni tokko mafakkidaaf economy Australiatiin santimni tokko yoo qabeetee gabbuu taate miliyoona 100 jireenya qaalessa miliyoona 100 santimni tokko jireenya hawaasaa gubbatti maalleenii Austraaliyaadhaa ka gabbuu taate miliyoona 100
importii qaalessa. Yoo ammas doolaar amma saantimii tokko ol ka'u taate miliyoon 100 exportii qaalessa. Walubataa jirraayu. Meeqa jettan amma 179 180 duba gaa 155 irraa 180 jechuun almost dachaa 3.5 mokkam hin jiru hawanne kana. Yoo saantimni tokko khasaaraa miliyoon 100 fiddu taate calculation sanii dhaye. Qashii 55 hisaabbatta wanni amma meeqaan gabbuu yoggaa jenne 130 gabbuu. Amma 125 gabbuu yaayee 125 yoo beetee herrega keessa seensiftan beetii teenya beetee numa herrega namaatu taa'ee herrega malee khasaaraa laaftu miti. Tabira tanamii namni saniin xuuni sanii tokko beetii teenya akkamii oltee buluu jirti yoggaa jenne digital currency dhififuu manipulation qabaa jechuudha. Bara amma virtually maalleeni magaalaa keessaa dhabame bara. Maalleeni maaliif magaalaa keessaa dhabame? Ati quxurii si hanneeti inni maallaqaan beektee haajaa baataa jira jechuudha. Because addunyaa teeleedhaan maallaqa dabarsitee fi meeshaan alarraa sii dhuftu jirtu jechuudha. Naana. Hard currency dhaan bitta. So hard currency sana amma gaa birriitee qabsiiftee fudhatta. Amma mindaan quxurii bara. Akkanuma ogganaa miti. Mee takka takka hanna warri biyya jirtan. Kaashin harkattanii baankii dheeyxanii amma maaliif hin harkanne isaanii fakkaata. Already lolli nyaatee fixeeti quxurii maan namni bobbee galaa jira. Quxurii tanaa maaliif amantanii beektaa? Hoggaa amma fakkiidhaaf ani moobaayila kiyyarraa 100 sii dabarse wanni quxurii 100 jettu tekstii si buutee sanaati amantee eenaa kafalteettee wanni deemtuuf bar mootummaa jiraaf. Akkanuma ogganaa miti. Gaafa mootummaa tun hin jirre hoo tekstiin sanii quxuruma taatee hafti. Because an bar 100 siin kannine baradeero tekstiin si erge malee. Walii gallaayuu. Even odoma bankileen garii khufuuf ta'an amma. Because bankiin alarraa seenu jirti warri survive ta'u akka baankii siinqeedhaati jechuudha. Maaliif hin gaafatina baankii siinqee baankii beektee gamtaadhaa nagdi baankii nu gitintiraa jira deeromma. Daashin baankii Awaash baankii yoo baankii shanjaa achi booda wanni biraa hundinuu yaa of deemtee jechuudha. Wanni ati achi kaayatteesi yoo bankruptcy baankii sanirra dhufte investimentii keessa kurii miti jechuudha deero. Heeraa jabar ani khasaaree jee galche maallaqa kee kasan kasaaree malee keessaan kasaaree jechuudha. Bikka dheetii ati itti gaafattu sun jirtu. Wanni inni sii dhiisu maali laaptooppii isaa kompiitaraa fi biiroo isaa sii dhiisee hamma sabbeetti haraaja gurguranii abbaa qabeenyaa meeqaaf kafalaa jechuudha. Keessaa namni maallaqa xixiqqaa baankii keessaa qabu rabbi fidini jechuudha. Yoo ammoo mootummaan kuftee hundi keessanuu maallaqni keessan beetee quxurii tekstiidha moobaayila keessa jira. Wahii qabna jettanii hin yaadina. Tun beetee wahii qabna jettanii hin yaadina. Maallaqa mee ilaala baankii maallaqa bare jiraa geessiteeti inni quxurii si kanna. Akkanuma miti. Ni lolanii waree baankii dheeyxee maallaqaan dhengata halee sadi kadheessan naa kanna jettani. Arruma geessaati bee ganama geessaati isaa booda maallaqa san haajaanti qaba naa kanna jaan hin qabnuu siin jaan. Siin kana. Inumaa iddoo garii kan dhageetti kaabinee fi kaadireenu naggaadee hularra deemte maallaqa maaliif nu biran kaayyatii siin jaani jechuudha. Waan addunyaa gubbaan jirre. Baankii beektee milishaan dhufee godhate hoo arra waan gurgureetu hin jiru. Tu maal abbaa keetiif hin galchin baankitti deeman baankii siinqee geessi. Baankii siinqeedhaa khilaash matan nama qabaniiti abbaa beektee naggaadeen geessiti jechuudha. Gariin namaa inumaatu baankii milishaan naan ja'anii jechuudha. Baankii isin beektee milishaadhaa geessu qabda. Maallaqa waqayitii jechuudha. Maaliif mootummaan tun deekaanoo sarvaa bar khasaaraa lolaa laaftuu miti. Tapha akkanaa keessa seente ammoo eenyu Dubaay United Arab Emirates.
amma isin maal godhuu deemtu otoo dubbiin bika quxuriin geenye because irra abbootiin qabeenyaa ha Dubaay alarraa dhufanii jechuudha nama baratees kaasha jiraa kaa'ee teksiidhaan beeytee maallaqaan qabajee moobaayilii isaa keessatti hin deemu no it's not gonna do that maallaqa isaan ilaalaa jechuudha yoo dubbiin haram deemtee oggaa laalee firraa sodaate fuudhee deemaa amma hindoonni tujjaaroonni alarraa dhufan maallaqa yaasu jiran wanni nu dhooku jirtu akka baankii siinqetti arabni nu amma baankii oggaa dheeyte nama ari'uu jalqaban naan jaan maallaqa hin qabnu deemisiin jaan oggaa maallaqa guddaa gaafatte yalla mashi quxisi tekstii si ergine feete dijiitaaliin quxurii si ergine malee wali gallayo so United Arab Emirates maal jette odoo maallaqni si hasharan taane maallaqa isii kana America kannitee doolaara baankii kaayachuu feeti America ififu khasaara meeqa irra ga'ee jechuudha diinagdee United Arab Emirates dhaqabuun dandeessi amma gaa biyya rakkattee akka keenyaa sanitti beeytee maal jaanii boo teelebirriidha biyya beeytee teelebirriidhaan jiraachuu deemtu hoggaa arkee Ameerikaas wanni jaaniin maali OPEC keessaa bahiidha maalii fi OPEC keessaa baatiisiin OPEC keessaa hin baajannaani Israa'el beeytee itti gaafatamummaa air defense isii khaisii buqiftee geessite khaisittu bidiroo jiru United Emirates irraa baraaruudhaaf achi leete biyya technically gurguratanii jechuudha biyya guutumattu prezidaantiin United Arab Emirates Netanyahuudha jechuun dandeessanii jechuudha amma gaa isiidhaan jaani OPEC keessaa bahe wanni jaaniif maali Ameerikaan gaasa qabdi lolli kun beekadhu biyya lama fayyadu jira Raashiyaa akka ajaa'iba fayyade gaasni qaalee fi daldalli deemaa jira warri biyya Araba irraa waa bitachuu dadhabe karaa fagoo dhaqaniiti beeytee Ameerikaa irraa gaasa bitachuu jalqaban amma gaa daldaluma gaasaa kanaa Araba harkaa fudhachuudhaaf Ameerikaan yaa'iin Iiraan tun isii gargaarti jechuudha yaa'ii tana wannummaa fixuun feeneef tanaa jechuudha ni haasawna jaa ni lola jaa hin lolu so amma odoo qawween dhowne dubbii tana beeytee lolaas nageeyni akka hin jirre godhe naannoo san beeytee namni dhaqee qalbii takka akka dhaqee waan bitanne godhaa jira hayyee United Arab Emirates achi keessaa utaaluun maal godha gaasa akka feete gurgurti sirra irra kasheessitii jechuudha hoggaa isiin akkana tapha san taphatte wanni barbaadan maali OPEC irraahi Pak America akka OPEC hajusani APEC itti jiru deemanii jechuudha the organization of petroleum export countries mi ammo Pak America petrol export countries so America if jala galchuu barbaadu warra gaasa gurguratu isi jala galchaneeti gatii isii murawli kootaas isii hannate hagana gurguri gatii hagana gurguriidha gaa beeytee gumbii isii ta'u irratti tana impaara isii kana beeytee gamanaan elmachuu barbaaddi itti milkoofti moo hin milkooftu hajuu waliinuu arkuuf teenya United Arab Emirates gaa tapha jajjabaa keessa seentee jirti ammaas wanni isiin jette maali yoo isan doolaara naa hannu diddan Angaza khiyya OPEC keessaa baheetiin Chinaaf gurguradha yuan inni gurguraadha maallaqa China inni gurguraadha yoo maallaqa Chinaatiin gurgurte sogaa petrol doolaara addunyaa irratti naganni addunyaa hundi doolaara United Arab Emirates kana duraa cabsuu deemte akka doolaaraan isarraa daaraa godhamu nabira dhaabbataniidha gaa dhaadannoon isiitu ammoo humna sii madaalu biyya beeytee nama miliyoon tokko hin taane citizenni kana miliyoonni 10 ashkara abbaan biyyaa donnoo 500 miliyoon tokko hin taane nama beeytee United States of America wajjin yoo ate kana godhuu baatte kanaan si godhaan tuni humna fi wallaaluu na fakkaatti jechuudha so United Arab Emirates wooma lama takka akka jettu sanitti Amerikaan beeytee haajaa isiitti guuttattee doolaara si hannu yoo Amerikaan waan khallitun qabaanne danta Amerikaa duraan dhaabbadha yoo jaan United Arab Emirates fi Confederation fa adda facaasuuf ta'an
سعودين already تجرتي يتوي ورا بيتي أجمني في ورا تيتك أتانا هندا درون دود بيفته ولك كاسو ولك كافتي يتوي بيتي فجأة رافو دينجرا هما قبا جرتو United Arab Emirates لولو خلوقوا خيس بيتي إيران غرفو ديم تسيسيدا بكمالي إفكاية يتوي أكمالي بكمالي إفكاية إفتي جيس سامالي أمريكا وجو لولو ديما سامالي إيران وجو لولي سامالي سعودي وجو لولي ديري إني سودان كيسة دلقي ليبيا كيسة دلقي صوماليا كيسة دلقي يمن كيسة دلقي والهورتيتي إساف منك قالوا جرتي يتوي نمني مو بيتين يجراتي وتماتين يديقروا جروا ليس هكذا أبي أحمد سرقو جبدو خيسة سينا يتوي يودا في بيتي أبا برابر بادتي ملي United Arab Emirates hanqattee jirti. Arabaanis wal dhabuu jirti, Iraanis wal dhabde, Ameerikaanis wal dhabde, Rabbiinis wal dhabde. Sogaa biyya akkasiis abdattee sirna kee ijaaruu dandeessaa ammaatti nifachuu dandeessaa tana sanii fiddi. Sababa kan sanii galtee taate takka naa hanna. Wajja goggora jiran United Arab Emirates lolli Iraanii fi Israa'eelii fi Ameerikaadha. namni already akka lolli Tigraan nu miidhe sanitti namni isaan hunda ol miidhame United Arab Emirates jechuudha. USA'n waraana 5,000 ol Awurooppaa irraa baasuudhaaf murteessitee jirti. Kunis khasaaraan lola Iraan gurmuu amma 70 warra beetee tokko tahee afoosha amma 70 waliin deemaa jirtu lolli Iraan adda facaase. Arra Germany fi Amerika waliin dubbisan taraa duraatiif amma 70 booda waraana isii buqqifattee German keessaa bahuu deemti. Faransaay fi Amerika waliin dubbisan, Xaaliyaanii fi Amerika waliin dubbisan, UK fi Amerika waliin dubbisan, NATO akkasitti addunyaa sodaattu arra beetee NATO namni garagalee ilaalu hin jiru jechuudha. NATO ni jedhamu hin jiruun gaafii if dandeessee walii gallaayu. Hayyatanaa saganaan gabaabsilee bira hodnaa May tokko guyyaa Maydeedha guyyaa hojjettoota addunyaa gubbaa kabajamu irratti hiriirri adda addaa hiriirri mormiidha Trump irratti addunyaa irratti bahamee jira. Ameerikaa keessattis biyya Awurooppaadha, Filipiin keessatti, Jaapaan keessatti, magaalota addunyaa gurguddaa hedduu keessatti namni lola amma deemaa jiru kana balaaleffatee jira. Filannoo as deemurraa Trump wanni gara aangoodhaa dhufe irra guddaa warra sabboontoota beetee dargaggeessa dhaloota haaree ka sabboonummaa Ameerikaadhaa qabu. Ka beetee addunyaa tanarraa hin barbaannu wooma keenya irratti jireenya nutuu beetee qabeenya keenya alatti baasaa jirraa qabeenya keenya biyya keessa deebifnee jireenya keenyaan hafooyyeefnu dhaloota juugaa Trumpiin hoggane gara aangoodhaa dhufe akkanumatti illee warra beetee gara amantaa protestaantii qaban san qabatee gara aangoodhaa dhufe. Yeroo ammaa tana keessatti warri charchiidhaati illee duudatti galaa jirani warri dhaloonni beetee sabboonummaa Ameerikaadhaa lalisanis duudatti galaa jirani paastarri tokko ka beekame dimokiraatitti of qaalimee jira. Trumpiin biyya keessaayis namni duudatti galaa jira. Ati ngayyee sa'aan deemaa jirti. Oduu biraagaa Iraanii fi Ameerikaan walitti dhaadatanii jiranii bakki irra wal qaban Iraan nukileera boodaa goonuudha. Dura lola dhaaburra walii gallee Hormuz ka'eenyurra walii gallee sanbooda nukileerraa haasawnaadha. Ameerikaan ammoo lakki nukileerraa haasawneeti yoo nukileerratti walii galle Hormuz irraa haasawne Hormuz irra walii galle lola dhaaburraa haasawnaadha. Sogaa tartiiba amma sadarkaa beetee lolli kun itti gaggeeffamu irratti walii galuu hin dandeenye gara lolaa deebi'uudhaaf ammoo
meeshuma nama walitti dhiyeeffachuu jira zayitaa walawwalu jira namu meeshaa isaati haa taatu ammoo lolonni deebi'amoo hin deebi'anii hoggaa laallu mallattoon gara lolaa nama fakkaatti garuu humnatti ni qaban hin gaafiif dandeesse. Iraan RGC'n wanni listii amma galmee beetee bikka dhawuu deeman bikka haleeluu deeman yoo lolli kun beetee dogoggorumaanu iqawween isan harkaa baara ixelle yoo nutti akeekuu baattanillee samitti hodhowtan nuti beetee taraa tana if qusannaa tokko malee waan hafe tadiini tanaa taafte daaraa goonaa jechuudhaan gaa dhaadataa jiran. Dhaadannoo jajjaboo Iraan dhageessaa jirti. Trumpis dhaadannoo jajjabaa dhageessisaa jira. Gaa dhaadannoolee isaanii tana garatti lolatti ni fidamu fidanii hajuu ni ilaalla. Wanni biraa taateen haareenii meeshaan waraanaa toonii 150 olii Israa'el keessatti Ameerikaan buusaa jirti. I think ega humna Iran arkan booda ega humna Hezbollah arkan booda Ameerikaan wannummaa lola kana dhaabdeefu Israa'el baraaruudhaaf fakkaataa jechuudha yoggaa kana ilaallu. Wanni Ameerikaan Israa'el baraaruudhaaf lola kana dhaabdee meeshaa fi hojjetti. Xayyaarri galgalaa ganama meeshaa laaftuu miti jechuudha Israa'el keessatti buusaa jiranii. Sagubbarraa Awuroopparraa is baasuu jirti gaa waraanni achirraa beekuun isa dhaqa. Maybe garba Israa'el dhufuun isaanii mala. Wanni gaa ammatti hin himamne shala goo jiraate jechuudha nuti shala inoo jiraate maybe beezii waraanaa amma booda hooma Israa'el keessa jiru ta'uun ni mala. Biyya Arabaa keessaa withdraw goote United Arab Emirates fi takkaammoo Arab warraa guuturraa baate beezii isii Israa'el keessa godhatte hoggaa Araba dha'uu barbaaddu achumarraa haatee dha'uu toftaa akkasitti deebi'uun isii ni malaadha. Maaliif jara kaan hundaa'uu beetee itti dha'umte itti kasaarte jarrilleen gaakiraa kafaluudhaaf qophee miti. Durni kafalaniif beezii isiidhaatiif. Amma beetee Arabni yoo asii balachuu barbaadde maallaqa fidii yoo hajaan hin taate ati wal amantaan isin jirtu. Wal amantaan isin jirtu bikki isin amantuu fi maallaqa isinillee itti qusachuu dandeessu beezii waraanaa kan midilistii keessiidha Israa'el ta'uun ni malaadha. Kunis gaa shalagguma keenya waan fuuldura jijjiiramuu ta'urra. Waraanni Awurooppaa keessaa guurtuus gaa achuma fiduu ta'isi. Meeshaa gara san fe'amaa jirtullee isanii gabaaseetiin jira. Kabiraa ammoo karoorri lolatti aanu Seentkomiin amma jiddugalli beektee hoomaa waraanaa karoora lolatti aanu itti geessanii jiran Trumpidhaan wanni keenya tarsimoo lolatti aanu kana fakkaata jaaniitti itti geessanii gaa Trumpiin tarsimoo san laalee gaa gara lolaani seenamoo seenuun waliinuu arkina. Waa lama ammoo lola ammaan duratti warri arra karoora kaa'e kuni odoo kaduraa sanitti najjaanii halammadaa kanatti dhawanii lafaan gaanii jenne Iraan. So sammuun gaa lola ammaan duraa san keessatti sammuun karoorri isaanii yoo kan beektee naman quubsine nuus hin quubsine Ameerikaas hin quubsine addunyaas inumaatu addunyaanu ni taajjabdee sabo Ameerikaan baanaan tanumaa higoosifte jechuudha. Gaa karoorri addaa kan isaan amma fidatan tarsimoon addaa Iraan itti haleeluudhaaf qopheeffatan maalidha? Waliin arkuu teenya Iraanoo waan isaan itti qophaa'an kanaaf waan kaawuntar gootuun qopheeffattee jirtiidha. Fatanaan Iraan wooma takka. Air defense isii ammallee fooyyeffachuu. So yeroo gabaabduu keessatti raadaaroota ammayyaadhaa baatirii ammayyaadhaa itti xayyaara kana ofirratti buuftu majid cinatti maali S400 S500 teknoolojii adda addaa kan Chaayinaaf karaa ishaatiin fi intigree goote xayyaara silaa gubbaadhaan dhowuu ta'anii jalaan itti dhufanii sogaa waan samiirratti roobuu ta'u kan waan itti firraa itti suqa baatte dhokkuu ni dandeessi
RGC ونبرا خجيخ إلى ما مركبة درت أيار بيتي دوري هنا ليلة ولسان جا تراتنا مركبنا خي تكلهم بهون أكو بيزي خي بيم تمينتي مركبنا خي هوندينو بيتي بهارا خيست أو سمنا والشة سانيجا جيسينا جتولان جا RGC داتا جراني جرانا كوبيتا يتارا خاصورة تاتو برانو بكيرة تيستيغوتا بكاتو غورينو سريسا هاغا كوبيتا رفكات ولد جانت غلطة قدا قبدني نغا واغا كيسا ترا ثانك يو